Dhibeen turuu yookiin dhibeen simbiraa jedhamuun beekamu maalidha? Akkam jirtanii nagaa jirtu? Aan Dr. Haaromsaadha. Harramee wantoota dhibee turuu namatti fidan keessaa tokko kan ta'e vaayirasii turuu kan jedhamuun beekaman isarratti bal'inaan ni dubbanna. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana dhibeen turuu rakkoo fayyaa nama hedduutiin namoota hedduutu akka biyya keenyattis ta'e akka addunyaatitti dhibeelee turuutiin namoota hedduutti rakkataa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Haa ta'u malee dhibeeleen turuu baay'een isaa hubannoo kan namoonni osoo qabaatanii osoo dursanii kan beekaman ta'ee dhibeen turuutiin namoonni rakkatan kun baay'een isaanii rakkatanii turu. Keessattuu maalidha? Dhibeeleen turuu kun baay'een isaanii kan ittifamuu danda'anii fi akka namatti akka dhibee kanaan rakkanne gochuun kan danda'amanidha. Fakkeenyaaf dhibee turuu kana kan namatti fidan keessaa tokko vaayirasii turuu akkasumas immoo alkoolii garagaraa baay'isanii dhuguu, qorichoota garagaraa fayyadamuu fi keemikaalota garagaraatiin faalamuun dhibee turuu namatti fiduun ni beekamaa jechuudha. Kanaan alattis wantoonni dhibee turuu namatti fidan kanan biraa hin jiru. Isa yeroo biraa itti deebine. Kanaaf yoo danda'ame hubannoo osoo namoonni qabaatanii dhibee turuurraa of ittisuun ni danda'ama jechuudha. Mi'aadhaaf vaayirasii turuu irratti bal'inaan haa dubbannu jechuudha. Vaayirasiin turuu karaa gosa shaniitu jira. Gosa shanan keenya keessaa kan yeroo baay'ee rakkoo fayyaa turuu keenya irratti geessisuudhaan kan beekamu hepatitis B vaayirasii fi hepatitis C vaayirasii kan jedhamu kan beekamudha. Kunis maalidha? Vaayirasii turuu gosa B fi gosa C jechuudha. Yeroo baay'ee dhibee turuu qaama keenya irraan geessisuudhaan jechuudha kan beekaman jechuudha. Vaayirasii turuu keessaa jechuudha. Kunni lamaan yeroo baay'ee rakkoo fayyaa turuu keenya irraan kan geessisuudhaan kan beekamanidha jechuudha. Yeroo baay'ee vaayirasiin kun kan namatti daddarbanii dhiigaa fi akkasumas dhangala'aa namoota vaayirasii kan qaba wajjin yoo wal tuttuqee yookiin qaamni keenya alkallattiinis ta'e alkallattiidhaan namoota kana dhibee vaayirasii kan qaba wajjin kan faalamnu ta'e dhibee kanaan faalamuu dandeenya jechuudha. Vaayirasii kanaan faalamuu jechuudha. Karaan dhibeeleen kun vaayirasiin kun ittiin daddarban akkuma dhibee HIV wajjin wal fakkaata. Akka haalli isaan ittiin daddarbinsa isaanii haaluma saniitiin jechuudha. Keessattuu maalidha? Nama dhibee kana qabu wajjin kallattiinis ta'e alkallattiidhaan dhangala'aa qaama isaa keessaa bahu akkasumas immoo dhiiga qaama isaa keessaa bahu yoo gara qaama nama fayyaa tokkootti kan darbu ta'e vaayirasii kana namatti dabarsuu danda'a jechuudha. Mee karaalee dhibeeleen turuu kunneen namatti darbuu danda'an keessaa isaan muraasa ilaalu. Tokkoffaan meeshaalee qara qaban waliin fayyadamu. Akkuma dhibee HIV akkuma jalqaba siin jedhe yoo meeshaalee qara qaban kanneen akka limmuu akkasumas immoo wantoota dhiiga ofirratti qabachuu danda'an fakkeenyaaf burushii ilkaanii yoo kan fayyadamu jechuudha. Yeroo burushii burrisuun ilkaan keenya dhiiguu danda'a. Yeroo san immoo namni biraa kan itti fayyadamu ta'e dhibee kana nutti dabarsuu danda'a jechuudha. Meeshaalee qara qaban hundumaayyuu jechuudha yoo kan itti fayyadamu ta'e dhiiga qaama tokko dhiissee qaama biraatirra nama biraa keessa sisteemii dhiissee vaayirasii kana garasitti fuudhee deemuu waan danda'u meeshaalee qara qaban yoo kan itti fayyadamu ta'e dhibeen kun haala salphaadhaan nutti darbuu danda'a jechuudha. Inni biraa quunnamtii saalaa of eeggannoo qabna jechuudha. Akkuma isin jedhe vaayirasiin kun baay'een kan darbu dhangala'aa qaama keenyaa fi dhiiga qaama namaa vaayirasii kanaan faalame yoo wal tuttuqqee qaban yookiin gara nama fayyaa tokkootti kan daddarbu ta'e jechuudha. Keessattuu vaayirasiin turuu gosa baay'ee beekamaadha. Gara quunnamtii saalaatiin darbuudhaan jechuudha. Yoo namoonni nama vaayirasii turuu kana qabu wajjin quunnamtii saalaa kan raawwatan ta'e dhibeen kun carraan gara nama fayyaa sanitti darbuu isaa guddaadha jechuudha. Keessattuu namoonni quunnamtii saalaa raawwatan yoo kondoomii fi of eeggannoo hin goone ta'e dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Inni biraa karaan ittiin darbu keessaa haadharraa gara daa'imaatti gara gadaamessa keessa jiranii fi akkasumas immoo yeroo da'umsaa daa'imman haati vaayirasii kana qabdu gara daa'ima isiitti dabarsuu dandeechi jechuudha. Haati vaayirasii kana qabdu gara daa'ima isiitti dabarsuu dandeechi jechuudha. Inni biraa akkuma jalqaba irratti kaase keessattuu niqisaa ta'uu kan taatu wajjin yoo meeshaan nama tokko niqisaata ittiin naqqasanii deebi'anii immoo kan nama biraatiin immoo kan naqqasan ta'e dhibee kana nutti fiduu danda'a jechuudha. Vaayirasii kana nama fayyadu vaayirasii kana qabu irraa fuudhee gara vaayirasii nama biraa fayyaatti dabarsuu danda'a jechuudha. Egaa haalli darbiinsa isaa akkuma amma isin jedhee namoota vaayirasii turuu qaban kun yoo dhangala'aan qaama isaanii yookiin dhiigni qaama isaanii nama fayyaa tokko keessa karaa alkallattiinis ta'e kallattiidhaan qaama nama fayyaa tokko bira kan ga'u yoo ta'e vaayirasiin kun
qaama nama fayyaa bira seenee dhibee tiruu namarraan geessisuu danda'a. Dhibee tiruu vaayirasii tiruutiin namatti dhufuu danda'an akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya? Egaa akkuma jalqaba seen jedhe vaayirasiin kun namarraa namatti kan darbudha. Kanaaf ofirraa ittisuu danda'a. Akkamitti ofirraa ittisa? Tokkoffaan kanaan ittisa vaayirasii kana akka itti baata fudhachuudha. Keessattuu vaayirasii tiruu gosa B jedhamuun kan beekamu yeroo ammaa kana kittibaanni kennama. Namoonni mana yaalaa deemuudhaan vaayirasii kana qabaachuu dhabuu adda baafatanii booda vaayirasii kanaaf vaaksiniin yookiin kittibaanni kennamu waan jiruuf isa fudhachuun hin danda'amaa jechuudha. Inni biraa of eeggannoo gochuu qaba. Of eeggannoo akkamii gochuu qaba? Tokkoffaa dhibee kanaafis ta'ee dhibee biraatiif akkamitti dhufneef meeshaalee qara qaban kamiyyuu waliif fayyadamuu qabu jechuudha. Meeshaalee qara qaban kamiyyuu jechuudha waliif fayyadamuu qabu. Meeshaalee qara qaban kamiyyuu waliif fayyadamuu qabu. Meeshaalee qara qaban kan kamiyyuu ta'e jechuudha. Kan dhiiga namaa dhangala'aa qaama namaa wajjin wal tuttuqqii qabna jedhamee yaadamu. Meeshaalee qara qabanii alattis dhiiga nama tokko yookiin dhangala'aa nama tokko baatanii nama biraa geessuu jedhamee ilaala. Kan akka burushii ilkaanii kan waliin gonkumaa fayyadamuu qabu jechuudha. Walqunnamtii saalaa of eeggannoo qabna raawwachuu qabu jechuudha. Egaa walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne dhibee tiruu fi kanneen birootiifis waan saaxiluu danda'uuf haala danda'ame walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabnedha. Of eeguu qabna jechuudha. Walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne ta'e keessattuu kondoomidhaan walqunnamtii saalaa kan raawwanne ta'e dhibee vaayirasii tiruu fi kanneen birootiifis saaxilamuu dandeenya jechuudha. Inni biraa qorannoo yeroodhaan taasisu. Qorannoo yeroodhaan kan taasisu ta'e keessattuu dubartiin ulfaa qorannoo yeroodhaan kan taasisu ta'e yoo vaayirasii kana qabdu yoo ta'e daa'ima irratti akka hin dabarre daa'ima isheetitti akka hin dabarre haalli ittiin godhamu waan jiruuf yoo qorannoo gootee daa'imni sun haati sun vaayirasii qabdi ta'e yaalli kennamu daa'imaaf waan jiruuf akka gara daa'imaatiin akka hin dabarre gochuu waan danda'uuf yeroo kanas qorannoo yeroodhaan gochuu ni danda'ama. Kanaan alattis maalidha? Yeroo ammaa kana yaalli vaayirasii gosa baatiif gosa caafis kennamaa jiru jira jechuudha. Vaayirasii tiruu kanaatiif yoo qorannoo kana dafnee kan goonu ta'e tokkoffaa of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu dandeenya. Tiruu keenya baay'isee akka hin miidhamne yookiin akka sirriitti hin miidhamne of eeggannoo barbaachisaa gochuu dandeenya. Inni biraa immoo yaala barbaachisaa ta'e osoo gara hammaatiin hin deeminitti gara hammaataatti jechuudha. Dhibee tiruu cimaatti hin deemin yaala yeroodhaan argachuu dandeenya. Haala danda'amaa ta'een gara dhibeen tiruu kun hammeenyummaan isaa akka fagaanne gochuu dandeenya jechuudha. Jalqaba yookaan qorannoo kan goonu ta'e jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame amma karaaleen amma isiniin jedhe kanaan irraa of eeguudhaan dhibeen tiruu akka gara keessanii hin dhufne jechuudha. Dhibeen tiruu gara keessanii akka hin dhufne kan gara vaayirasii tiruutiin namatti dhufuu danda'an irraa of eeguu dandeessu. Haala kanaan haga danda'ame tokko of eeggannoo gochuu ni dandeessu. Dhibee tiruu vaayirasii tiruutiin ofirraa namatti dhufurraa of eeguu dandeessu. Kanarraaf isiniif qopheesse kanuma yaadaa fi gaaffii qabaattan naaf dhiyeessuu dandeessu. Fayyaa ta'aa, nagaa ta'aa.